ammayya amumaa ajjeese abbaan addeessaa aduudha addooyyeetto du'odeesse bakkaaf bakkakkoof bofu boraatii bofaa barbaadu bareeda birraa barana badduus badeensi barbaada caalaa caamaatii mucaa caamaa sana kan utuu mucucaanne cehee cuncuna coree miicee cuunfee michiiree coqorsa caffee caamaa isin cufti callisaa caqasaa jechaa ijoollee barsiisaa ture. Abubakar Musaa leenca xituu humbannaa ajjeesanii waraabessi nyaate dargiitu ajjeesa. Abubakar Musaa Sheek Bakrii Saphaloo warri kun warra ijaajjee ilmaan haraamuutiin mormee qubee isin har'a jettan kana qubee isin akka har'a qoosaatti barattan kana nuyi halkan dukkana keessa dhokannee baran akka inni ifatti ba'uu fi warra akka Abubakar Musaa fa'itu warra akka Sheek Bakrii Saphaloo fa'itu lubbuu isaanii kenna. Qubee amma jettan kana Dr. Hayilee Fidaa ammayyuu Waaqayyo lubbuu isaa lafa qabbanaa haa kaa'u. Hayilee Fidaatu qubee kana fidala isaa akkamitti katabu isa jedhe kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhu baasee ittiin katabamuun calqabame. Sana dura immoo abbaan gammachiisfaa Oneesimoos Nasiib fidala Habashaatiini jechaan fidala Saabaatiini katabaat turan. So afaan Oromoo aadaan Oromoo bu'aa baay'ee keessa darbee as ga'e. Bara Haile Sillaaseetiif bara dargii namni katabbii afaan Oromoo wajjin qabame hin du'a. Daaluu Baqulee Saamunaan Qaabatoo ilmaan Arsii waggaa 3 qubee afaan Oromoo wajjin qabamtan jedhanii kofalee irraa qabanii gobbatti waggaa 3 hidhaman. Qubee afaan Oromoo wajjin qabamtanii duwwaadhaaf. Daaluu Baqulee har'a lubbuun jira. Saamunaa Dhaqqaboo lafa inni jiru hin beeku. Ijoollee Arsii, Leencaa Arsii, ijoollee qubee afaan Oromoo dhoksitee bara Abubakar Musaa sanaa halkan dukkana keessa warra barsiisaa turedha warri kun. Warra akka Phexros Jaarraa, warra akka Ashannaa fi Waddeessoo, warra Waddeessoo Jaarraa, Leenci ilmaan Arsii, warri Utaawayyuu wal'aansootti hin qabee Ashannaa fi Waddeessoo jaarsa waggaa 70 torban 3 garafan. Nuyi kana sodaannee bara dargiitiif bara Haile Sillaasee waan katabne qubee waan katabne dhoossinee qaaliidhaan mataatti qabannee ulfaataan Dr. Nagaasoon addana jiru bara 64 Dambidolloo irratti akka itti nafxanyaan Oromoo irraa lafa fudhate walaloodhaan diraamaan dhiyaate. Diraamaa sana kan katabe ana ture. Yeroo Amaartichi gaafa sana afaan Oromoon beeku, Oromoon afaan Amaaraan beeku, yeroo waliin makanii dubbatan lafti kun lafuma abbaa saatii kan inni abaabayyuudhaan irra ture nafxanyaan dhufe. Lafti kun Hazaaree ጀምረው የሆው ከኒኮቲ ትእዛዝ አምጥቻለሁ አቺ ጉባ ሰና ከሀገር ግዛቲ
ሁለተኛ አትድረስ የምቦዮ ጀቷሞ ይግባኝ ፉቴ ደርቢቲ ሙጉቲ ጀዳን ኦሮሞን ስላው አፋን አማራን ቤኩ ማልታቴ ነምቾ ከንዱቢ በርባዱ ለፋ አባ ኬኛ ማሳ ጆሌ ኬኛ ሳሙፍ ከኑጋዱ ጎርጊሲን ሶዳቱ ከንጀልኢነ ያዱ ጀዳን ጎርጊሲ ዋቀሳኒት የቹ ደጋዬ ቶኳ ሲህሜራ ሀተታዊ ይቅሬ ትእዛዚ መንግስቲ ዳ የለውም ክርክሬ አኒ ከኒ ሲህሙ ዮ በርባደ ምክሬ የኩሊ ስትከና ለፍቻ አይጥፋ ፍቅሬ ጀዳን ዋራጂ ደገኘ ሀረሞ ጀረና ለፉም አባ ኬኛ ማሳ ጆሌ ኬኛ ቅጤፉ ዱፍታና ኢረተን ሲጎበሜ ኮቶት ዲራ ለፋፍ ለፌ ኦፊች ወጅን ዱኡን ሴራ ቀረዴን ኤቦ ኮ በከራ ጀዳን ኦሮሞን ጋፈሰን ወንጀለኛ መቅጫ ፊታቤሪ ዋንጀዳን ከነምቤኩ ለፈ ኦፊ ኤቦ ዱማን ኤገቱ ጀደያል ነፍጠኞች ለፍቻ ግዲን ትገሌ ቆተቹ ጀልቀባ አባድ ለፋ አርጌ ፋይሊት በኔ ክስ ያቀረባ ቀጠሮቲን ገኛለቸኑ ዲያቱ ዳኝቸ ስላላን ስዳመ ጉቦኛቱ ተራን ኢሳን ገኛለቸኑ ካኒ ሀገባ ሙጉቱ ጀ ዳኝቺ ጋፈሰነ መነጸሪ ደኬወታ መነጸሪ ከነ ፈረንጂቱ ኬወታ አርገኒ ኬወት መለ ኢጀዱ ኩቢፊን ኬወታን መነጸሪ ሊሾ ፉኛኒት ገዲቡቴ ኦሮምቲቸ ከናን አንተ መንግስት ያላወቀህ ጠጋበኛ እንዴት ታስጨንቃለህ የንጉሴን ነፍጠኛ ትእዛዝ አምጥቷል ይሄው ከሀገር ግዛት ዳኛ ፖሊስ በሉኮ ወስዳችሁ ሰዱት በቁራኛ ጃኒ ነምቸ ፖሊሲን ጫማ ባለ ቆራቲ ዳን ኢታ ፉዴ ከርቸሌ ቡስ ከርቸሌ ጊዜ ቀጠሮ ጀዱ ፍርዲን እንጅሩ ወጋሰዲ ከርቸሌ ታኤ ኢልማንሳ መናቤሎይቴ አቺ ታኤ ከርቸሌ ታኤ ጌረር ጅጉ ዲዴ ከርቸሌን ጅጉ ዲዴ ኑቱባንሼ ሆሚ ከንዳባንሼ ወዴሳ ጃርሰቲን ዱኡ ዲዴ ጃርሳያን መበሌሳ ፍርዋሲኑ ዲዴ ከነለጋ ወልጌሳ ወልኬሳ ወለል ጉባን ሁሪዳን አያደ ካሙጫኮ ሼፉኛን ሁሪዳ ከረቸሌን ዱከና ኑቱ ኬሰ ቁጠና ከርቸሌ የተፍኪሳ ፖሊሲ የቀልዲሳ ጉያ ኮልፌ ጠብሲሳ ሀልከነከ ከኒሳ አዱን ኢናም በዲሰ ማልቱ ኬሰ ገቺሳ ጀዴቲ ከርቸሌ ሲዳማ ታኤ ጌረር ወኒ ኦሮሞን ሂን አርጊን ሂን ጅሩ tabbi innittin aadin hin jiru ijoolleen keenya ijoolleen qubeen tolatti argame jettanii yaaddan qubeen tolatti hin argamne ijibbaadha oromoon utuma barumsi faranjiyyuun dhufin barumsa ofii qaba soraguyo sora sororo safeali soraguyo barqa wadadi dile daga soram badde sororon subban badde gochi bodde bade gorsa wallale oromon gara mukatti bade gafa jedanis inni kunis waan barumsaati waan ittin oromon sena walitti dabarsu ture awadi de alaban tabadi de burre marrachu de afan soda ya ugalan dide wal mal gubba ejud adachi dide gafa jedu sanas wan manitin ijolle sat sena da barsul lench akka abu bakar musa lench akka sheikh bakri sapalo lenci akka girsha aga obo girsha aga warra gimbiiti ijoolleen sama Isaayyaas girsha kan jedhamu tokko biyya Ameerikaanii jira biyoonaas
yaa fakkeenya xaaliyaanii yoo barbaadde bayi birraa ganamaanii yoo didde si waraanna eeboo qaramaanii kan inni jedhe gaafa afaan oromootiin hin dubbatinaa jedhanidha. Wallaansoo dhumaan dhufnee as geenye. Wallaansoo dhumaan dhufnee as geenye. Gaafa amaarri lafarraa fudhatee loon gadi bobba'ee dambaliin ga'uu dadhabee ol bobba'ee cilaaloo ga'uu dadhabee Arsii maal jedhe? Loonni Arsii maal jedhe? Ol bobba'ee ciliyyoon hanqatu gad bobba'ee dambaliin hanqatu diinni waan taamure haa rakkatu. Warri Arsii as jirtan nan sobe moo dhugaan dhaadadhe? Eeyyee. Isa dhugaayyuu himneen fixnu kanaafuu Oromoon isa dhugaayyuu himeen fixu kanaafiyyuu wanni soban hin jirtu. Oromoon kan jedhe lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru jedha. Warri waa'ee nagaa haasa'anii dura dhagaa barbaaduutu irra. Yoo dhugaan iddootti hin deebi'in nagaan iddootti hin deebi'u kana quba qabaadhaa. Leencaa akka Haayilee Fidaa akka lukkuutti qabanii dhoksanii nama qubee har'a ilmaan keenya itti guddattu kanaaf yayyaba buuse hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhe kana Haayilee gargaaraa ture gaafas maqaan isaa Mitikkuu Tarfaasaa asii Jarmanii dhaqee Mitikkuu Tarfaasaa namni jedhamu isa sin ajjeesanii quba qabaadhaa. Mitikkuu Tarfaasaa sin ajjeesan. Dhiigaan adda nageenye. Dhiigaa adda nageenye. Ani har'a kanan dhufeef waraqaa katabadheen afaan Ingiliishiitiin isinitti dubbadha jedheen dhufe malee waan amma dubbataa jiru kana dubbachuudhaaf itti qophaa'ee jiru. Waan amma dubbataa jiru kanas anamiti kan dubbataa jiru dhiiga namaatu dubbataa jira quba qabaadhaa. Abadan Oromoon abadan garbummaatti hin deebi'u kana quba qabaadhaa.